dhugaa rabbii ifa mallee naaf hin laatu. Beektaa miti? Homaa simbooti dhugaa rabbii. Homaa simbooti. Hojiin ati naaf hojjechuu qabdu inni guddaa maal seeti? Akka ishiin na argitu qofa na amansiisitu naaf xumura. Beekaa maal akka ta'e beekaa? Wanti kun baay'ee rakkisaadha siisiif hin galle beeku. Wanti akkamitti akkasitti hin beekan. Garuu wanti xiqqoo rakkisaadha. Maal goota sitti fakkaata? Yoo dandeesse qaamaan na agartee akka ishiin na haasofsiistu yoo ta'uu baate mootu akka ishiin bilbilaallee naaf haafteetii na dubbistu naaf godhu. Kuni salphaadha barsiitti dhugaas rabbi. Miti beekaa wanti siin galintu jira barkaana amma maal akka ta'e beekaa. Beekaa akka tan sitti hin beekan dhugaa rabbii. Garuu waan kana siif gochuu hin dadhabu. Tol galatoo. Bilbilaan. Qaamaan illee yoo si arguu baatte bilbilaan akkasii dubbistu godhuu nan danda'a. Isan barbaadaa miree. Garuu beekaa wanti kun xiqqoo si rakkisuu danda'a beektee wanti jiru siif hin galle waan ta'eef irratti haasa'a. Rakkoon qabu ani ishii yoon argee nan dubbisa. Ati qofti ishiin qaamaan na agartee akka ishiin na dubbistu. Yoo didamee mootu bilbila qofaan akka ishiin na agartu naaf taasisa. Saniin booda mootu waan jiru ani nan xumura rakkoon qabu dhugaara. Anaaf jedhitu. Illee beekaa amma maal akka ta'e beektaa? Na shakkii tureen jira eegan biroo dhaabee amma karaa biroo galuun qabu. Beektaa amala ta'ee hin beektamoo iyyuu. Isa rakkoon qabu. Atumti qofti waan jiru naaf amansiisi too'i. Yoo ta'e bilbilaa yoo diddee mootu tole siin jette qaamaan akka na agartu. Yoo diddee bilbilaa dhugaas siin jedhameeti. Namni ani rakkina koo itti maddu si qofa. Beekaa. Atumti siidha waan kana kan naaf xumuruu danda'u. Nan beeka. Garuu wanti jiru as hin galinii fi rakkoon qabu amma si naasoftu jabaadhu beekaa kun amma deemuun qabu. Shakkiitti galee miti karaa biroo galuu qabu deebi'ee. Beekaa keenya dubbisuu keetti galatu. Dhugaa rabbii ba'aa guddaan irraa buuste. Rakkoon qabu. Reetii koo galatu. Tolee baqa. Guyyaa gaarii. Waan jiru immoo kaan siif hin bilbila. Rakkoon qabu. Galatu. Ishi beekaa. Tol karaa nagaa. Ishi guyyaa gaarii. Kamu cerah, nomor tu kita main jelek kami. Cuma sedang begini. Sebelum lagi dia. Tiga. Tiga nama lagi. Kalau bertanya. Mana tiga orang aja. Biar aja lupa pular kat biasa. Yang mereka kasih teman sini meti. Kenapa je? Meti. Si mereka kasih teman ni awal kan? Kenapa lebih benar? Mana? Lagi. Meti nadisi. Tiga. Meti. Nadisi meti. Bareedu isi maaf jadi dubbisi isma tekkiti tana carraa kenniif meeti maaliif na dubbisa qofaan bilbilaan dubbisa maalati maaf jadi meeti ishee tekkiti tana qofa yeroo beeka nagaadha kunoo xiyyaa biraan jira dubbisi na wal godhee Hello Tia. Akkam? Naguma? Laal Tia. Dhuguma waan argite san dhugaa miti tole. Shira darratti hojjetamaa jirudha. Tia na hubadhu. Ani jaalladha si dhabuun barbaadu Tia. waan argite san hundaatu immoo si argeetiniin ifaan ifatti sitti himuun nan danda'a. Atis immoo dhugaa jiru narraa hubachuu hin dandeessa Tiyyaa. Dhugaa siin jedha Tiyyaa ani si dhabee jiraachuu hin danda'u.
Fuuldurri koo yoo ati jiraatte qofaadha ifa kan ta'u. Tiyyaa, please, mee si argeetiniin waan jiru hunda sitti himi. Al tokko mee atumti waan jiru hunda narraa hubadhuuti sana booda nan argin. Nan argin sana booda anaafis adabbiidha jechuudha wanti kun dhugaa kan ta'u ta'e. Tiyyaa, please, tole naa jedhiiti waan jiru hunda ifattin sitti hima. Tole naaf jette jirti carraa tokko nan qaba jechuudha. Garuu boontuu dhugaa siin jedha. Badiin irratti hojjetteef gatii ni argatta. Bakka itti sin dhiisu. Ana jiruu beekaa salphaa kanatti si'a lammaffaadhaaf booressuu hin dandeessu. Maayanii namichi nagaa miti? Rakkoon kana waliin qabdu maalidha? Rakkoo maalii? Jiruu koo jeeqaa jirti. Ammaan booda laata tarkaanfii takka jiruu kootitti kan dabalamtu bu'eensi keessaa hojjetu. Ati eenyu kan nahuutu? Ani boontuudha. Seemiti kan suuraa koo kan duriidhaa waliin kaane kan biyyaatti kennu. Ifa manaa godhaan wannaa sa'aatii waan galaan jiru. Sana irratti immoo bakka hojii koo tuftee jeeqaa kanarraa bahi nama fayyaa qabdu. Jiruu kun boreetiin akkatti har'as jiruu gadi jirta tanaan booda qilleensi gadi yoo barbaade akkamitti kan namni jiru narraa qaba namichi waan godhattan galatti siyaa hojjettu hojii ishii maal taate namichi Marfuma qabu marraa gurgurtaan. ani kan haasa'aa jirus ishee waliin malee si waliin Marfuma jiru kan hundi amma akka tuffii ta'uu qabdaa. dhiisi bakka namichi hojii ishee hojjettu dhiisi bakka tole dhiifamu dhiisi bakka. Tiyyaa, yoo xiqqaate bar bilbila na jalaa kaaftetiin rakkinni anaaf jirsi jidduu jiru kana naan jettee natti immoo qabda. Akkamitti lafaa kaatetiin na cufte. Walitti dhufeenyi keenya maal bu'aa qabaree rakkina si bira jiru natti himtee warra ani furmaata laatiniif rakkina ana bira jiru sitti mee yoo ati furmaata naaf hin laanne maal bu'aa qaba? Bu'aan isaa maalidha mee walitti dhufeenyi jaalalli keenya maal? Sirriin hojjenna. Sirriin hojjenna. Rakkinni jiru miti si bira. Waan tokko rakkinni jiru. Ani rakkinni jiruun siin hin jenne si bira yookiin rakkina koo ati argitee jirta yoo ta'e natti himiin siin jechaa jira malee ani rakkinni na bira hin jiru guutumaan guutuu siin jedhee tiyyaa. Fittee taasofte. Rakkinni jiru arguu barbaadda. Ammas naan lolaa jirta tiyyaa tasgabbaayitii na dubbisi. Keessa waan baay'ee si gammachiisu tokko. Rakkinni jiru miti si bira. Kunoo maalidha kun? Rakkinni jiru maal jedha sanii? Simiti inna sirra jiru. Kun simiti? Ana miti naan jedhu. Asee kaa akkasuma haasaa walteetti. Kana anaaf si jidduutti kan gufuu ta'e kana rakkinni kana. Tole suuraa kana eenyu sitti fide? Eessaa fuute suuraa kana natti himi? Isa maal si qideesi? Inni dirarra jiru si'i miti? Waan nama biraadha. Tole tasgabbaa.
akka aarte naaf gara. Garuu mootuu dhugaan jiru kanaa miti. Maal jechuuf? Natti himi. Jechuun Photoshopidha. Si dhufeera sababii kana jechuun. Na dhagaye waan siin jedhu na dhagaye tiyyaa. Jechuun dhugaadha. Yuunivarsiitii hiriyaa koo turte. Yeroo sanitti na dhiifteetiniin nama qabeenya qabu wajjin deemtee jirti. Yeroo sanitti baay'ee miidhameen ture. Hanga of ajjeesutti gaheen jira. Dhugaadha. Hiriyoonni koo guutuun seenaa kana ni beeku. Ergasiin booda tiyyaa dhugaan sitti himu. Dubartoonni hundinuu tokko jedheetiin murteesseen ture. Garuu immoo ergasii argadhee booda namni hundi tokko akka hin taane mirkaneeffadheen jira. Dhugaas seen jedhate. Kun seenaa dabreedha. Hiriyoonni koo guutuun isaaniitu ni beekan. Yoo barbaadde waarii warraa hubachuu ni dandeessa. Beeka. Maal? Maal na saddeetti baay'ee? Nagaa miti moo? Maalni? Maalni jettaa ati akka waan hin beekne. Beeka. Maalni kun? Intala baaramtuutu. Seenaan jirra uumteetini suuraa durii fuutee dhuftee xiyyaatti kennuudhaan anaaf ishee walitti nu buuftee jirti. Bilis waayoo. Dhugaa jirutti himi xiyyaatti himi dhugaa jiru. Akkamitti barti? Biyya. Waariyo. Isi waan tokko naan jedhe. Seenaa inni sitti meenala seenaan biraati. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo yuunivarsiitii turan dhuguma hiriyaasa turte. Dandeetta miti kan? Kanaan ala seenaan biraa tokko iyyuu hin jiru. Sanuu immoo dhiistee amma maal akka ishee hojjettu iyyuu hin beeku. Iddoo bira dhahee dhugaa. Amma irraa kun maaliif na dhokate ati si beekta turte miti kaleessa Maal darbee kaa? Maal seenaa darbee akka kaafnee waliin dalagaa nama oole? Seenaa darbee akka kaafnee waliin yaada jibina nama oole? Waariyo utuu obboleettii kee ta'e waani. Naa gala bare. Naa gala naafis garuu kun seenaa tokko duwwaa jireenyaa beekaa keessa jirudha kun. Seenaan kanaan alaa tokko hin jiru. Ati waan seenaa kana isa darbe. Seenaa kana isa darbeef jetteem. Birooge waan ta'eef. Ati si yaaqotaate. Ati si yaaqotaate. Kanaafuu. Egaa kunis koosii hin yaaqotaate adiitti buftu gaafa wal maatii dhaabbatan. Miti. Waariyo iddoo koo bu'ii yaadi tun obboleettii kee ta'e akkasumas akkasitti yaaddaata. Maal jechaa jiran? Na hubadhu malee see tokko. Seenaan kana darbe hin jiru. Seenaan kana hiriyaan isaa tokko kanuma turte kan yuunivarsiitiitti beeku isheen iyyuu gattee deemte mucaa. Birriidhaaf maallaqa jettee. Pilistiyyaa kamadu. Kana maaliif irra dhaga'an? Kaleessaa eegu wanti ta'e. Barbaachisaa miti kan? Barbaachisaa miti. Har'a kan dhufee jireenya koo beekuu danda'e barbaachisaa miti taana. Maal hojjetan biraa? Kun sirratti hundaa'e jira. Na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Pilistiyyaa maaloo dhagayeeti? Maal qaba yoo na hubatte tiyyaa? Si gochuu hin danda'u. Atis sanuu. Amma irratti arroo lagarree naafati. Utuu kana beektu miti atis calmatte guyyaa guyyaatti jehoo kan ilaalaa turte. Nu fayyadu. Amma seenaa kana isaa kaasanii jireenya irratti jiraachuu danda'ama? Danda'amu miti? Achi deebiin jiraanna duubatti. Isa miti. Wal dhaggeeffadhu. Amma achi deebiin jiraachuu dandeenya duubatti. Namni kan biraa dhufaa. Wanti Kun tokkodha. ani kun waadaan si gala. Ani ofii kootu waadaan si gala, innis waadaan si gala. Maaliif hin beekan? Seenaa biraa kan nufi. Hin jiru eessa dhufu? Hin jiru. Tiyyaa waadaa siif hin gala. Dhiisati natti naasee. Ana wajjin naasee natti. Atis fayyaa ta'e. Amma irratti kan dhalaste ta'uu kan fayyaa ta'e atis. Moorimmoo waan kana caalutu dhufa. Maal qabu na dhageessee galu? Tiyyaa Seenaan kana alaa jiru jedhe bare. Maal tiyyaa? dhugaadha. Waan inni siin jedhu hundi isaatu dhugaadha. Ammaan booda seenaan si dhokate kan duuba koo jiru tokkollee hin jiru. Anis kanuma beeku. Bariyaa wajjin namni guddaan miti. Seenaa biraa hin qabu mucaan kun. Erga intala kanaatii booda immoo si qofa jaallate deebiin. Erga intala kana dhiisee dhufa si qofa jaallate deebiin. Tiyyaa. Akkam gogoonee nu wanta. Kuni seenaa gadhee waan ta'eef yaadachuu waan hin barbaanneef kanan sitti himin malee si dhokseetiniin eenyummaa adda ta'e kan hin qabu hin jiru.
Tiya, please na amani. Jireenya keenya ittaafu. Kanaan duras waan baay'ee haasofni waan baay'ee si gaafadhi seenaa tokko kan qabnetti himte kan hin seenaa biraa argaa jiru. Ammas natti himte bor kan biraa yoon arge maalin ta'anii anaaf hin yaaddooti. Tiya nagartu kana booda. Yaaduu koo hin nagartu waan ta'u kana booda. Kana amani fudhatu. Please tiya. Innis anis seenaa biraan beeku. Miti? Waan jiru sitti himnee miti kana caala maal si godhu? Ammaan booda waadaa siifan gala tole naa jedhiiti. Ani waadaa siifan gala. Waadaa siifan gala ammaan booda seenaa tokko kan dhokate hin argatu. Please tiya. Carraa takkitti naaf kennu. Hin beekaan akka tokko waan biraa fidde natti himte. Hin jiru humuun jiru tiya. Kun seenaa kun isa jalqabaa na cabseedha. Seenaa isa jalqabaa na cabse kan ammoo seenaan moo'e. Gaafas argadhin seenaa kana keessaa beekiyya. Jiru kana yookiin dubartii biraa wajjin jiruun jalqabu jedhee murteessee hin ture. Ergansi argadhee booda muutu abdii muradhatiyya. Liis na amaniiti. Wanni jiru kanuma maari'oo sitti mee jira. Mucaan wanni keessi argate booda kan inni. Sanuma dura iyyuu waan jaalala hundee guutuu erganta kanaa booda. Immuma jaalala anuu gorsiisee meeqa. Sana booda kan inni si jaallate. Amma morta keenyatti uffata lammaffaan miidhii mucaa kana. Lammaffaan miidhii naa kana booda miidhamu mucaa kun. Maalin si amanaa? Siif hin kakadha. Ammaan booda seenaa tokko na duubatti hin argitu. Suma isaa jaalala keessa jira amanamuu miti. Ammaan booda seenaa akkana na duubatti yoo agarte umrii kee guutuu natti hin araaraminis na wajjinis. Kun isa dhumaa dhala. Si biratti itti mammaatti dhagee waan sirriitti. Kun carraa isa dhumaa kana booda waan amma kana gomti waan xiqqoo ishee irratti darbuu hin danda'u beeka. Isa dhumaan sitti malaamu. Amma na argita. Na argita. Buka. Yaadina fudhachiisa. Na amani siin ala jiraachuu hin danda'u. Kai. Tiyya. Kai. Kai dubbisii wal dubbisa. Na xaraaramte. Maadhaaf yeroo dhumaadhaaf kan asii iseen jiru. Dhugaa jira Waan eeginu. waan tokko hin jiru. Kun lamaan tokko maamuu. Tiyya. Ammaan booda seenaa kana argitu. Dhugaadha. Ammaan booda seenaa kana argitu. Siif kakadhee jira. Siif garuu siinis. Dhugaa sii jechaadha siif innis ni siif. Maaliif godhee? Utuu beektu amma irratti natti muuduu siif godheef siif innis. Waan darbe maal godhee beetani kaa? Maal fayyadame? Seenaa darbeedha. Kunoo nagaama dhabbii dhabbii dhowwata miti fida. Wanti dhabbi nagaama nama dhowwata malee wanta tokko hin ta'u. Kana booda wanti dhabbi tokko hin jiru. Amma asaanii isaa waa fayyadame. Maalis waan dhugaan gosi